kunna mechuudha wanti goonu jiru baddo eefis rabbi rahmataa godhu yennaa jechuudha kanurraa karameefis rabbi rahmataa godhu jecha isinillee asuma guutaa kamee matal firdaus rabbi akannuuf jaa du'aayinaa godhaa fi kan jumlatti osoo isin nimne du'aayinaa godhaa fi jiruu adar mana taakka bisnifi kanaaf nutu silaa boodarra kararra jirra imarra jirra karaa deemu jirra rabbiin gaa karaa kana nama khayriin tumuree bikkagee rabbuna godhu kana yeroo assalamu alaykum wa rahmatullahi daawwattoota keenya kana isin baay'eessanii akkuma isin jenne maaliif badee nabiilee jira torban kana keessatti keessan olamu arratana eessa badee nabiil dhufee eessa turte jechuun keessan olamu kanaaf mee waan irra turree fi haala irra turre hunda isin himna kana isin barbaada laayitee buusii wada chikeessa laalitii fa kanarraa buuste kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamu dhimma wayitiif banne inni sunis xiqqoo namaatu nurraa ta'ee ta'e maaniti kanaaf inna lillahi jedhee ture nama kiyya rabbi rahmataa godhuuf asumaan ijaa du'aayinaa godhaaf isinitti barbaada waan biraa osoo hin taane wanni nama tokko gisee addunyaan tun gabaabduudha addunyaan tun hanga takka xiqqishoodha addunyaan tun dhumatti kanaaf addunyaa jechuun manaama addunyaa jechuun kiraadha akkuma kireeffannee irra jirra gartee maaliif manni addunyaa kanarraa keenya jennee ijaarruu fi wantoonni hundinuu akka nama gartee kireeffatee keessa taa'aa jiruuti guyyaa takka namuu heerumaa deemu hundinuu guyyaa takka irraa godaanna kanas nuti barbaannaa ramadaanni dhufee sumaanuu ramadaana kana rabbiin itti nu ga'u kan rabbi keessa eeggachuu ramadaana kana kanas nuti barbaada meeqa duraan dursee maal qabattee nu jechuun olamu namoonni baay'een maal irra turte jechuun loon irra turre kana namaatti nu taakkan kana isinii jechuu barbaanna aduu keessa taa'ee jiru isin waraabaa jira viidiyoo tokko isin gadhiisa ture jarree firaan kun irratti dalaganii gaafa kana dura hojjetan gadhiifamee sanboota irra kaa'anii kennee viidiyoo duun isin waraabaa ture viidiyoolee baay'ee waraabaa ture odaa bultiin dhaqee haroo jaalteef kan jennee waraabnee jirra viidiyoo sun hunda akkamaan ilii godhee turchee isin gadhiisuu irra ga'e wantoonni kun karabbiin jee malee ta'u kanaaf kaanee imallee imalarra turre kana akkasumaatiif bira deemaa turre achirraa meegaa viidiyoo tokko gizee garteechi gaddeemnu isin waraabaa turre gizee gaxii mallachuu imala gaafa garaa achi toonsan wanni turre jechuudha qaa turre viidiyoo isin waraabaa turre imalaa turre akka itti aanu namni nurraa afaa akramisan fakkeenyaaf nama obboleessa namaati nama sana sirrii ni beekanii garuu immoo mukaa nama sana sirrii dhabuun barbaadu waan ta'eef obboleessa nama tokko anaaf rahima kiyya kanas ni jechuu barbaada wanti goonu hin jiru qofa nu godhaa du'aayinaaf godhaa fi akkamatti rabbi rahmataa godhuuf jumlatti yaa abalu jedhee maqaa namoota sanii dhalee dhabuun barbaadu maaliif ani maatii yeroo baay'ee gara miidiyaa fiduun jaalladhu waan ta'eef kanaaf okay kanaaf ammoo garuu gadda kiyya waan irra ture kana waan ture akkuma nama tokko kana social media fayyadamu tokkotti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jedhee farfaayida kiyya jijjiiradhee gadda kiyya ibsadhee ture kanaaf kun ibsa kana ibsachuudha maaliif akkasii jechuun warreen jettanii hin baana beekadha akkanaatii daawwattoota hordoftoota keenya edaa ergan galee immoo farfaayilii feesbuuk kiyyallee suuraa irraa kaasee ture akkasumatti har'aan kana viidiyoon kun kan ibsachuudha kaanis dubbanne kaanis wanni deebiin jiru asumaan wanni jechuu barbaadu obboleeyyan keenya namoonni biyya alaaf keessatti isin daawwachaa jirtan nageenyi keenya wantoonni irraa ka'u isin biraa ga'u isinillee maaliif kam jechaa jira wantoota tokko gidduutti waa'ee hojiitti wal qabatee namoonni gara yuutuubii viidiyoo isin maxxansinee yuutuubii san fudhachuudhaaf yaalii biraa turtan isinillee isinirraa bajeetiin jira dhiifama namaatiin guutamini nama xiqqoo tafee baasuudhaaf keetiin ture deengadalii birratti fe'ee isinimee barumsi guyyaa lama baasuu fe'ee jidduudhaan hojiin biraa nu qabattee hojii biraatti himallee amma immoo irra deebinee jirra rabbi irra deebisee wanni kun hin jiru gaa'ii yoo dhabamnees isin beekanii ammas namni nu jaalatu hin jira kan jedhu jirra maaliif gosa nan barbaanne na barbaadu dhabuu keessanii daawwatanii fayyamuu hedduun isin haree ani duraan osoo na fakkeenyaaf bade namni kun na barbaades ture
Kanaaf yeroo takkas nama gija biraadhaaf hedduu fakkaata. Ani bira isin dhabutti hedduu gadda. Maaliif maal irratti namichaa kun jettanii na bilbiluu dhabuu keessanii hedduu takkaan gadde. Kanaafuu na bilbiluu baattanis tokko maaliif ni beekamu. Meeshaa nama sooshaal miidiyaati. Wantoota gaarii gosoota isa godhatu jira wantoota garaagaraa. Itti immoo dirqama isin amansiisuu nama ilma namaa tokko dirqama amansiisuudhaaf yaadini. Namnummaan sun hojiidhaan irra ga'u jedhamee kanaaf akkasii kan nu beeku nu beekaa kan nu beekneefis nu baraa jennaani. Kan isin jennaa warreen gara sooshaal miidiyaa yuutuubii keenyaa haaraa bultan bilchaanina kana seenaa sabsidaa godhaa. Wantoota garaagaraa gochuun daleen viidiyoo laayikoodhaan laayik godhuun immoo wanni fayyadu beektanii viidiyoo qilleensa kana facaasuuf viidiyoo nama baay'ee ta'uu godha. Kana isin jechuu barbaadna wantoota babbareedaa fi gaggaarii qabannee dhufu jira isin dhufnaa wantoota agartee isin hawwisiisuu isin gammachiisuu qabannee dhufnaa garuu wooma sirreessirra jira ilmi namaa tokko gaafa biyya jijjiiratu wanti hundi itti jijjiirama laftitti jijjiiramti nyaanni itti jijjiirama wantummaan namni tokko gaafa biyya namaa heessa waggaa dheeraa ture deebuu waa hedduutti jijjiirama. Hatta bifti teeni jijjiiramu. Namni bifallee jijjiiratu jedhan biyyi bifti si jijjiiramti amala kan kee waan ta'e jechuudha. Amalallee ilmi namaa si jijjiira jechuudha. Namni amala gaarii qabu yeroo takka takka raaddarree oloo jala utuu dhufuu bartii jedhamti kan akkasii baraa jechuudha. Kanaaf nuti wanni nu irraa barbaachisuuf wal qabannee of duratti deemuudha. Ani yoomiyyuu taanaan abbaa fedheefsee kaayyoo kiyya kan inni eegala bakkaan gaa jedhee yaada. Kana isin jechuu barbaada arraan kanaarra turre maaliif bifa marraa homaa jijjiira. Allah sana tura katu ko dengar tadi. Ko digari wanne turane ile namane positivita. Bayi ko demi. Kana tura mishe tu aun darrabu. Wa bayi tura amra sultani kana fara tura. Mega ama dubbi sinatin bayi su asawle nun dawn ileni malif. Wan akamale numudate. Wanta ilma namaa addunyaa kanarra jiru kun namoota kun jechuudha. Wanti kun jiru kaddo eebis rabbi rahmataa godhu yennaa jechuudha. Kanarraa karameefis rabbi rahmataa godhu jecha isinillee asumaan goota kamee inni talfadda usi rabbi afannuuf jaa du'aayinaa godhaa fi kan jumlatti osoo isin nimne du'aayinaa godhaa fi yeroo adama akka isiniif kanaaf nuti silaa godara kararra jirra innarra jirra karaa deemuu jirra rabbiin karaa kana nama khayrii umree nagahee rabbi godhu kana isin jechuu barbaada aduunis qawna godhu jirti aduun bakka malee nala jirti malee mataan lakkisaa jirti kanaaf mee viidiyoo imalaa turre waliin gadoo biyya deemu imalaa turresan mee viidiyoo tokko osoo gaddeemnu namoonni baawwataa ture mee eessatti deemaa turre lafti lafa godha lafa baadiyyaa fi namoota baay'ee wajjin imalaa turre namoota hedduudha nama sadii sadii faayatan viidiyoo takka gara feesbuukiitti fi yuutuubiitti ni gadhisna. Amma kalee viidiyoo tokko waraabaa turre eegachirra walde goota lafa bishaan jira deemnee isinii waraabnee turre biyya karaa deemnee lafa biyyootti sirreessaa turre viidiyoolee san hunda maxxansine maaliif nama waraabaa turre anilleen eegachirraa ol deebinee deemu gati malachirraa si malaa jirru viidiyoo takka akka magaalaa kanatti deebaa jiru waraabaa turre viidiyoo sirreessina kan akkasitti isinii jirraadha daawwattoota hordoftoota keenya. Wanti yang menjuru dalam rumah warna berbeda tentang kisah muda wala kesan video kan ini sini warabat terus kisah bertani najam tu kisah ini di berbelas di kala kasur ada tapi mal teh cana gak pecah tertani kanaf wanti na wan mal teh jalan kayak rumah penting di kantor wajura rahmah kafi dua unda kayak rumah fijiran kanaf ilmu nama kan unda gairo takam melihat mau tindu teh ular ada dua ide putih kutunisi wan jerai jur kanaf keessummaan kan kee jiraatee qotta addunyaa kana irraa galii jedhanii dhufanii mataa qabanii isin kutan gaafa sana immoo garuu an lakkiin hangeenya an hin quufne kana addunyaa tana ganaa nyaachaa jira jedhanii irratti tun hin ta'u kanaaf kana isiin dhumaa kana inni tokkos kana jechuudha inni biraas wanti jennu kan yuutuubiilee isin dubbanne yeroo yoo booda isiniif baafnaa namoonni gartee hin galmaa'inis keessan kotaa galmaa namoonni ol baay'atee jira inshaallah yeroo baay'eetti isaa keessan ni baafnaa viidiyoo keessatti isin waraabaa turre kana isin hojii waraanaa daawwattoota keenya sumaan dabaluudhaan amma gaa hojiirra jirra inni tokko abbaa fedhe ta'u hanga nama tokko ilmi namaa tokko hanga du'ee qabriin seenan hojjeta jechuudha ilmi namaa tokko hanga du'ee laadii gadi seenan ni dalaga kanaaf hojiif dhufe jechuudha kanaaf namoonni gartee waraabbii garagaraatiif barbaadan beeksisaa fi waan garagaraatiif barbaadan hundaafuu bakka jira jechuudha bakka garagaraa illee deemnee isin daawwachuu maatii keessan warri biyya
alaa jirtan maatii keessan warra dheeytanii sapiraayis yeroo barbaadan nuuf isinii jirraa dheeyinee sapiraayis isinii godhuu dandeenya gurgurtaa wantoota garaagaraa isinii godhuu dandeenya kanaaf maaliif asirra dhaabbadhee viidiyoo reeksisuu barbaada mudannoon keenya katorbaan kana ture mudannoo hedduu rifachiisaa hedduu garaa nama nyaatu hedduu garaa nama raasu hedduu bifa namaatti illee jijjiiru hedduu waa hedduu illee barumsa namaaf kennu hedduu waan ifillee nama barsiisu karaa itti deemu jirurraa duubatti illee nama deebisee of yaadadhu rabbii kee yaadadhu jedhaman jedhu keessaa isa tokko kan isin jechuu barbaada. Kanaaf namoonni baay'een namoonni gartee karaa sirreeran jiran nulleen karaa sirree rabbinaa deebisu sirreessinaa jenna rabbinaa sirreessuu inni goonu jiru. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenyatti kabajaan isaan faarfachuu galatoomaa. Kana booda viidiyoo kan isin qaxxala viidiyoo karaa deemsanii viidiyoo isin walii wal guutee viidiyoo isin bal'isa. Kana isin barbaanna hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan bira haasawuu danda'u haasawuu baay'isuu danda'u waan ta'eef dadhabee kan jira wallaahi haalaan keessa jira qaxaraa hundaan rafnee hedduu takka laffaa hedduu takka jiyyaa ture akka malee utaalaa ture akka malee hojiirra ture kanaaf hedduun dadhabbii qaba waan ta'eef kanaaf hanga dhuma sagantaa keenya waan afaan tokkoon galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan bira isin jenna hanga viidiyoo bohaarsaa fi jechuun nama ta'e qabannee walitti deebiin nagaan jiraata baay'ee ሰኔ ሰላሳ አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ተወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል ለኔ አልነጋም ገና ለኔ አልነጋም ገና በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ ከእንቅልፌ ስነቃን ባክሽ አትሂጂብኝ ባክሽ አትሂጂብኝ ሰኔ ሰላሳ ሰኔ ሰላሳ አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ሰኔ ሰላሳ ሰኔ ሰላሳ አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ
ልወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ሊገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆ